satu gaji sehari. الرجال اللي يتكدوا ولا أركضون كباونا يدوا بشننا لبنا بشننا كم نارا ما يرتون دوا لكو ولا كوسي تون أبدلك كاسن يدور हेलो रियाना ये ओ दिए ना क्या आई तो रियाना ये सी है बीमा लीडो बशना नारा कनो जिंदेमते इधोले हवले तुझी करे करा रे इन्हें कनो जिंद बशना तुम बर्बादी है क्या मिसला आइए साथी बकर कोंगा बच्चों तो वाला कर रहा आइए चा كم سفكاتا يا وخينا قولاتي أنا سيادة بيتي نبويا قراكو جعلنا لديتي سينا يدافكو ونقاقو تيتاتي في لنوكو وانترتاتي وغتي ونيتو وحشتني يا حبيبتي وكل سوما يعدي ومشتو سيف مرادي وعنده سيف كودي نسينتي أني مرت قدرا يا دفويتو خسسي النجرا جعلنا لهم كل قوة الليل فنا أكن طولو إنيدي نراتي السنا أنا ذاتي يا جرسي آمني أيام قوتي لن تصيبني وما كنت بايتي أمو مالي جرت يا بيار كمان يا بيار itu kan ho kisi orang lah sani itu kille sami jauh ni tak kena jadi baru ini siapa तो जिसे लगे कभी ज़रा malif jirenya kana tu baru macam tu kita lalu ya Rena jala didde Ayyadan lubbu siif qaba hin barreedu baku kee garaan duruu icciitii qaba hin taane argaku ayyadan lubbu siif qaba hin barreedu baku kee garaan duruu icciitii qaba hin taane argaku ini bas kalau mau santai ini dura itu kan ya harus dibuat jalan sih harus enggak nak kena jalan terus हमें पता चल डांस kayak jalan lah menurut jalan tu dia tanggung nanti jangan lupa musik kami balik ayo landi ini toko ini dah Yeroo dheeraan si jaalachaa ture. Yeroo dheeraa si jecha waa hunda lagatee kan ture. Garuu atillee kan waa jaalatee ture kan kan jaalatee kan hedduu sitti jechuudha. Akkasumatti garuu walii obsuun beeka barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana keessatti illee jireenya hammaa ta'a. Yeroo jireenya ammaa
katinaa nama kaa'ee bakka nama rakkisaa jiru waan ta'eef yeroo kana keessatti naafitti jidduu garuu namni biraa hasaas jedhaan jaalatanii kana diiguu qaba. Hanga oduu namaatiif kana kana fuutee garuu jaalallee keetiin waliin deeminaa. Ani garuu iddoodha kan jaalalleessi jecha ni wareegama. Aarsaa barbaachisanii kafalaansi jecha. Akkasitti. Jalan qabame tokko isa waan wayitu na fudhanii akkasii ati maal na gorsitanii ajiileef akkana gorsitu yaadoo wajjin bashannanee kan dhufe garuu ati nama agaane fayyada keessin gorsaa hiriyaan kun go'ana friend fayyachuu kiyya si jaalata haala inni na fakkaata akneetun ni khana godhadhu jechuun inni bar amma barnoota irra jira jechuun xiqqoo walii obsuu namnam najamma sanjiramti duni kanatu alee jiran akka malee hedduun beektaa gamma yeroo ammaa hadiiruun nama taphatanii beekame yoo hadugan siyaatu hatoo yoo ta'e haana godhatu jeeti itti himatti ibsi gugutiidhaan yoo amma akkana itti hattinimtaa dirree kanatti bilaal si taphatee sirraa deema yeroo hedduu dhalaa namaa laalu mee bakka hunda laal itti taphatamtee deemte hundumaa gugutii dhalaa. Yeroo dheeraa si'eecha waa hunda lagatee kan ture garuu atillee kan jaalatee kan jaalatee kan hedduu sitti jechuudha. Akkasumatti garuu walii obsuun beeka barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana keessatti illee jireenya hammaa taate yeroo jireenya ammaa katinaa nama kaa'ee bakka nama rakkisaa jiru waan ta'eef yeroo kana keessatti naafitti jidduu garuu namni biraa hasaas jedhaan jaalatanii kana diiguu qaba. Hanga oduu namaatiif kana kana fuutee garuu jaalallee keetiin waliin deeminaa. Ani garuu iddoodha kan jaalalleessi jecha ni wareegama. Aarsaa barbaachisanii kafalaansi jecha. Akkasitti. Fayyan qaba. Faayidawwan ta'a. Wayiti bareechisu dhufee barsiisaa. Fayyan ati maayi? Barsiisaa barsiisaa hariitaan qiyaasan wajji walaatti kanarra. Fayyan akkasii haasi bira wal mareechu dhufee mi'aati haan jiran namni jaallan qabame tokko isa waan wayitu na fudhanii akkasii ati maal na gorsitanii ajiileef akkana gorsitu yaadoo wajjin bashannanee kan dhufe garuu ati nama agaane fayyada keessin gorsaa.
أكيد نفك hayyee هريان يكون أنا فريندي يشوفيه سيارة على إني نفكاتا أكنيتون نخانة قلدو jechuun inni bar amma barnoota irra jira jechuun xiqqoo walii obsuu qaamnaam naamnaan jaammaa isaan jiramti dunii kanaatu qaalee jiran akka malee jechaati. hedduun beektaa gamma yeroo ammaa haa dhiirri namatti taphatanii beektame yoo ka dhugan siyaatu ka ta'u yoo ta'e nikaana godhatu jeetii itti himitti ibsi guggutiidhaan yoo amma akkana itti hatti namtaa dirree kanatti bilaal si taphatee sirraa deema yeroo hedduu dhalaa namaa laal mee bakka hunda laal itti taphatamtee deemte hundumaa guutuu dhalaa Nima akkasii garuu ani gubbaa jechuun jiran haa biyyaan kan hedduun ijaaltu na fakkaataa baran. egaa amma ati laal haalaan jaalalaan qabamtee laal dhugaa jirtuu fi soballee adda hin baastu saniifuu namni jaalalaan qabame akkanuma ati kaniin sinjuan furmaata nama godhe kun nikaana godhadhuu jeen akka rakkeeti waxxariiti jeen nikaana godhadhu Yoo kan ijaaltu ta'e kan godhu. yoo maal jee kamataa maraa akka jee bakka inni fadhii ta'e hin qabu jechuudha Akkasii. Haa hedduu akka namatti tola garuu qilleensisi laftiisi bakka dhiibuun agarree kan akka irraa kanatti gammachuu. egaa ani leela akkuma kaasee kana yaadatu ture bakka ani biyya kana ni qabna jeetullee sammuu keessatti ni Ani siyaasa feetiin na booya garaa koo jaalala jeetii seenee. Tubul Bakka bareetti wayii sigaafii wayii sigaafii waan gaaffii lataa maal na gaafachuu barbaadde jechuun amata lama waa'ee fudhata waan kaayyuu bakka fakkaata jechuun akka sosoon ta'een ani jiruu ifaan maanuun si wajjin eegalee namni osoo hin ta'een almaatu fiddaa jechuun waan qabadhe si bira dhufee garuu ani akka kanaa osoo agartuu jireenya qaalaa yoo kana keessatti akkamitti fuudhan maqaa dhoofta qoyme haa bar wajjin ba'u hisaabuu hin dandeenyaa barraati maali yeroo itti waan itti hangaruu xiqqoo na rakkise ammaatu sira rakkoon qabu amma dura waa'ee fuudhaa kana maatii koo wajjinis mari'attee hin beeku haa dubeellaa hanga yoomii wajjin akkana ta'e nyaree ani bakka maal natti fakkaata akka namni waan biraa sitti haasawaa ture natti fakkaata garuu jechuun namni wanta kanatti naasoo hin immoo ani jechuun isaan hangam takkaatti jaalladhan ni beektaa hanga mootummaan keenya nagee jaalatu eegaa manta akkana jaalte waa'ee fudhaa gisee haa ta'u maa jiddite duba inni yoo kanumatti bashannanaa dabarsine yoo maali fuudha kana maal jettu waa'ee fuudha ani garuu akkana si wajjin jireenya qaalaa kana bashannanaa keessatti barbaadu waluu dho'isu jira ayyemee waa hundaafuu itti yaanna ayyaa taatee maati itti aannayyee amma tanan yaada fincikiniiti bakka tana itti yaanneeti as nufasni ayyaa Awaknya, ini cuma ya itu taman sama kan? oh man mana di sini cuma berarti jauh ya Wah, licin ya, mau licin kita ya kak. Ada dua licin dulu. Bagaimana kan pakai di kita mau mau biar lah kan kita. oh warna putih dari sini nih Boyong nan, warna bijarnya dia boleh deh akam. kamu mau tekan foto tekan tahu boleh kemana ya jireenya qaalaa kana keessatti yani akka maatu waati bareedduu sadan gartee fuudhan diddi rabbiinuu yoo miskiinummarraa waan ni jette duraa fuudhaa jaati ati maalirraa maanuma fuudhe kan fuudhuu si dubini Oh iya, iya proses ujian. Pulau jirenya dah kasih gula ter masih hari berkeberat di sebelah kan fuudhaa si dubini kan di fuudhaa si jireenya qaalaa kana keessatti waan ni fuudhama akkas haa ta'e bar kan harkattee san karjii sirraa barbaaddu bar isheen ati si harkannaan Amara tadi, addunyaan ori amara tadi bukan wala kan berbagai ini tuh. Dia kan sudah pun. Saya sebenarnya tuh ada dia. ammaan akka dubbiin taa'anitti haasawachuu ni miidha kan wajjin mara dhawachuu ni yoomini weessee maa dhageessa amma gaaf tokko haasawa manguddoo irraa hin dhageessee maa dhageessa nama sadi hattoota sadeen kun karaa dhaabbataniiti manguddoon gaafa durii
marxoo maallaqa itti hiitee akkanatti darbatu manqasaan deeman karaa dhaabbataniiti manqasa kana hamma maallaqaa kana muran gaaf tokko waxii samirraa bu'ee maal jaaniin guyyaa sabtii duub deebitanii jaaniin sadeenu tokko akkiti awaan sabtiin gaalal arra jimata sabtiinis bor edenumaatu arraati du'a isaanii maal jeen tokko ani boruduu fi deemaa miti ani waan takka dhabuu danda'u jeeti ani hattummoo makiyyaanii firraa waan niyaajee firraa oofate kaan maskiida seeneeti boruduu fi deemaati firraa sujuudumatti du'aa jee maskiida seene kaan edenumanni haa godhate sadeenuu guyyaa sabtii lubbuun irraa baate jechuudha achi booda amata shan booda hattoota kana hunda azaaba seena jedhanii amata shan booda tokko azaaba keessaas baasan sababiin maali halkan kan intala fuudhee halkan wajjin bule san egaa ilmaan dhalate ilma saniini najaa bahee jechuudha waan ilmi dhalateefi ilmi san ilma saniitu du'aayii godheef jechuudha akkasiiti atis akka najaa bahuu barbaaddu yoo barbaadde addunyaa fi aakhiraa firraa fuudheeti addunyaa tanarraa ilma firraa dhale ani tanaan sidhaa mabbaa Oh, Brezo, waan hojii waan jaarraa meeqa du'a nutti haasa'u jira. Intaa wali kana Brezo asii dhugaan si malaa. Obboleessu gaa jireenya qonnaa gartaa keessa keessatti ayyaana fuutee gaafa jireenya asii biyyaa fi baase hanga isin jiru Obboleessu. Inni gaafa asii gargaaru. Waan jaarraa dhibbata akka duraa Asii nu asii. Adiisa fi maarree jeer mannaan gara gara jedhanii tanaate antanas dhagu jireenya qaalaa kana keessa fuudhuu dhiisi tillee ndiyaan. Tillee yaaduu Obboleessu. Wanni fedhaa dhuftu malee. Bakka jireenyi dhagaa gurguree kanatti deemu nama dhagaa nama halluu oola. jireenya qaalaawe kana yoo fuutu malee arraan baatu kana beeku qabdaati. Jireenya qaalaa kun akka hatiinaa kan nusitu jira deedee yoo duraa ceene malee kana. Obboleessu amma kana Obboleessu akka hatiinaas If amansiifte akkana jiraachuu yoo barbaadde egaa jiraadhu ani fi xiyyaafammaa aya yoo akkas barbaadde isiitan bakka gama kiyyatti firaas meeshaanaaf fuudhaa. Miskiititti maaliif yeroo si irraa qisaaftee waa meeqa yoo ati fuune nama fuudhuu jira bira gadhiise kan nama maaliif waan ni gootaami yeroo si Waanuma jireenya addunyaa jiru na kan fuudhu. egaa. Oh, Odesh. Maal irraa qullubbiin hin deeman. Maali qullubbiin irra kiiloo takka fakkaatti. Akkam gosa qullubbiitti dhagaa kuusi akka dhaalaan taane shamarran maali qadan maa gurguruu deemta? Wallaahi jireenya qaalaa kana isumaan nyaadha jechuudha. Yoo qola hin jirtu harma manaa beekaatu maal? Yooma mana deemta? Yaalaa deema jee akka saanaan. Dawwalaaf moo Firaayis? Lakin dawwaluuf yoonni dawwaleef ammaas akka duraan isaanii saaruu hedduu dhiisaan waanuma inni boruuf jiru saniin dhaqee laalee dhufaamu. Amma wajjin jiraachuu amma immoo wanta lamee isaa keessaa tokkoon godha. Malee akkana jiraachuu kana lakkeen taane qoy dura dhaqeetiin gaafadhee dhufaamu. Oomishaaleen laata rakkoo maaltu qabate? Ijoolleen ammaa tanaatti qeenyaa kuma jaalalaan qabame. Mucaa san jaalataan dhegereen gaddaa. Maali rakkoon isaa laata? Mucaa didee moo fuudhu fedhe moo akkami? Jireenyi illee qaali. Mee geelee mucaa saniitiin gaafadhaa. Obsame. Seeni. Ayyee akkam nagaa? Ayboonsa nagaa. Nagaa miti? Nagaa fayya. Ayyoola akka maali jireenya? Haalli jireenyaa apostoola. Anoo jirtan? Numa jirra alhamdulillah irraa isaa kan miila dheerattee jirtanii. Oo ani wajjin isinis isinumaa salaamayyeetiin har'a mana irraa fe'u beektaa? Ayyee. Waliin dhibee? Mucaa geelee teessanii jiraame? Geelee teessanii fi mucaa keenya tokko mucaa obboleessa teessaniitu waan isin jaalatan fakkaata yeroo tokko. Kanaaf akka isaatti reefu kutaa ulubbii harkata. Kanaa karaa deemu jiru. Akkam gootannaan haala jireenyaa durfaatee minaan miyyee yaadina taate beekan. Amma dur diraamaa tokko jira. Diraamaa imimmaan jaalate fi imimmaan qulubbii yoo tokko. Walli diraamaa sanatti namni wal jaalate wal dhami beekte. Walli ni shakke ani jaalataanii diraamaa san laaleeti rakkoo isaa itti himachuu deeman fakkaata.
ما لا هو بدي ما سايسن Hayyee gawaa isaanii hedduu laqoo qabu qubaniin qaban gama muraasaati. Mucaan kunii fi mucaan hiriyaati jedhu. Geelante Wal jaalatanii bakka inni xiqqisho hassaabii isaa wanta fudhate barnoota fi haala jireenya kanaati akka fuudhulleen mafadha. Gin haala jiruu kan sodaateeti bakka shillaatti qoyyoo jira. Isinilleen haalaan jaalatti. akka fuudhu fedhisiin isiyye Eeyyee dhugaa fedhi. Ebroon leenji fedhu beeta sirriitu beeta geeleedhaan isinis shamarran kuttarii waa waliif himuun mala ani ni achitti maal dhuga silaafuu nu waa rakkoon koo beeta intalti dhalaa takkaas fuudhuma heerumaaf dhalatte ilmi tokkolleen fuudhumaaf dhalate beeta aaduma teenya laakiin maaliif jennaan ani isa kana akka inni barnoota xumuruu barbaade osoo abbaan isa jira haatiin isa jira isaan akka malee itti lafee guddise kanaaf akka inni barnoota xumuruu barbaade malee akka ammatti fuudhuun barbaade taree fuunaan barnoonni kun hafaa kaayyoon karratti raafti isillee barattuu dhayeen kutaa olama maal akka nu yuunivarsiitii seenuu deemteenii kanaaf atis isiisan gorsi maal gorsi beeta obboleettii yaa heerumatti jirti amma barnoota akka illee firaan muruu jiru inilleen barnoota akka firaan murre barnoota gaafa xumuran yoo jaalatti dhugaa isaan jidduu jiraatte waluma harkatan jechuudha amma barnoota kana osoo xumurre karaa jaalata karaa heerumaa seenan gaafa footee amma bultii jaarte maal jennaan waan biraas akkasii mul'ata jechuudha. Challenge addaati seenaa yaa addaati seenaa barnoonni karattaaf waan amata 15 18 baaratta kana kara siraafa jechuudha. Kanaaf immoo obboleessa geelatan akkasii gorsi ayilee meeshaan sootayyeetiin gorsaji narraa gorsisi okay. Hayyee ni gorsa kanatti rakkatin ni gorsa. Haala akkasii gorsa akkasii ol qaba naaji Hayyee. jabaadha gaayee. Hayyee nagatti gaayee. Hayyee nagaan gali. Hayyee. Hayyee. Barabba. Jireenya qaalaa kana keessatti maaltu jila sunirra kaa'ee akkana nu darare qullubbii matana nyaannee garaa finfinneeniis gubannee garaa nu turtuuye. Maal godhu jirta? Maal godhu jirta? Qullubbii waqtaa kana nyaattee akkam godhu deemta? Nyaachuuf Akkam goota? Qullubbii nyaattee qullubbiin ni nyaatamti meelaa? ati garuu eessaa dhufte? Ayi gandaan dhufe kaanis malaalu dhufe maal qullubbii wanni nyaattu ati? Nyaachuma. Nyaachuuf gandaan dhuftu qullubbii yoo nyaata barbaadde maal qullubbii nyaattas ta'ise? Maal wanni qullubbii nyaattuuf ati? Gandaan dhuftu yoo nyaata barbaadde? Beelaaf osoo hin ta'in Dhugaa maal nyaatta qullubbii? jaalaluma ta'eetii qullubbii na nyaachisu jira.